رحمتك قارين جنة والرا حجرات يوم نبيك. Achumatti dhaabbadhu asnattiin siqinii achinarraa fagaadhu dubbiinatti hin fidhinii duraanuu amalli koo an hiyyeessan jaaladhu bakka naaf malu malee bakka hin malleen dhaabbadhu. Ajaa'iba! Maal jette mee qashxii irra naa deebi'imee dubbii kan kee haa ta'uu sagalee irraan qabame sitti siquun koon oolu al tokko as laalime. Anaan qixxeen dhaabbatiin dhaabbiin kee kiyyan gitu fayyaan kee gurguramee uffata kiyyan bitu. Galmi kan keenya tokko mee nu dhiisii adaraa kan uffataa haa taa'u meeqanna si foggoraa duutee guyyaa saditti qaamni kan kee hin tortoraa. Qabeenya hore jettee hin jijjiirratin haala isuma har'a sii kennitu sirkaa fudhachuu mala. Kiyya madaalamaadha yoo na gaafattes nyaata lukaanis hin adeemu niin qaba konkolaataa qabeenya kiyya dura mee eenyutu dhaabbata. Naam duniyaadhaan hin booniin qabeenyi kun fixeensaa akka malee horattee yoo itaatullee dureessaa ati quba hin qabdu waan harka rabbii keessaa rabbii walitti buutaa hin tuffatin iyyeessaa harkaaf miila hidhamtee deemta duniyaa keessaa. Isin waliin dubbannaan achi nama fageessaa arraba dheerattanii isin warri hiyyeessaa maalillee yoo dubbatte naan qixxaachuu dandeessaa isin ari'u malee ganduma kana keessaa. Nu rabbi jiraachisaa ati homaan dadhabin nu biyyaa ari'uufis tasa hirriban dhabin ija qoraattii fiddee hulaa kee duran dhaabin dubbii hiyyeessaa kanas tuffattee biran darbin. Eenyutu siin jedhamee bakka sin nyaatin hooqii manaanis an sin caalaa ijaarradheera fooqii bifas na argaa jirta aannan fakkaadha warqii ijaafuu siif qallabaa deemiitii ilaali dhaqii. Sila duniyaaf malee fooqiin kee qabriif himoo dukkana qabrii keessatti warqii keessattu sii ifamoo duniyaa keetiin boottaa ati dagatteettammoo qaamni kiyya qallatee sitti fakkaatus lilmoo kan dachiif samii uume sanan qabaan immoo. Wih yaa hiyyeessa kanaa akkam dubbattu himnaan hin dhageessanuu tasa mataa jabaattu mormii dila kanarraa mii maaluma argattu dureessatu si caala maaliif harka hin laattu. Bakka walqixxummaa sana si beeksisuufi malee wanni biraa hin jiru al tokko caqasimee waanan siin jedhu kana qalbiin itti yaadime. Silaa hiyyeessi kun haasaadhumaan duroomte niin dhagahaa dubbadhu maal na barsiisuu feete hedduu na kolfisiifte si barsiisuufan jette. Hayyeegaa galatoomii caarraa naa kennuu keetii jalqaba tuffii dhiisii namuma akka keetii namummaan namaa tokko ati taatus dureetti. Asitti naa hubadhu maaltu wal nu qixxeessaa. Daa'imni yoo dhalatu namatu dhayna dhiqee uffata itti uffisa. Atis guyyaati duute harka namaatu xaaharsee kafana sitti uffisa. Hiyyeessillees dureessii boolluma qabrii ciisa. Har'a qabeenya keetiif yoo sii afanis warqee bor anumaa wajjiniin firaashiin kan kee dhoqqee garaagarummaan keenya hojii gaarii qabaachuu gaafiin keenya tokkuma anis atis nu lachuu. Nakiirii fi munkarii yoo gaafiidhaaf dhaabbatu hiyyeessattii tuffatee dureessaaf bakka hin laatu gaafuma na gaafate kan inni si gaafatu. Wayyaa rabbii kiyyaa an ofuman dagadhee qabiruma yaadadhu ergan qabeenya horadhee achii dheebochuu malee sichan dabala jedhee waayii kana dhagahuu ayyooman takkaa fedhee mee rabbumaan kadhannaa inni nu haa qajeelchu nu lamaanuu milkeessee firdawsiin nu haa galchu. Galatoo miti ruukoo baganatti dubbatte lamoo addaan hin baanu obbolaan wal argatte. Egaa viidiyoon har'a isiniif qabannee dhiyaanne kana fakkaataa hedduu galatoomaa waan nu dhaggeeffattanii fi hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jennaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. رحمتك قارين جنة والرا حجرات يوم نبيك.